baga gammadan baga chigesa chida keessani musgammanera baga gammadan hundi keessani sirba ta'ee faarsa dhateen beeku dhiifama dhugaa rabbii adda baaseen beeku isiniin jechuun barbaada. Hedduu tokkoon gammadee jira, hedduu tokko natti tolee jira jechuudha. Yeroo gadda isheetii wajjin dhaabbachaan ture, wajjin lolamaan ture, wajjin arrabsamaan ture, wajjin tuffatamaan ture jechuudha akkuma beektanii. Amma immoo gammachuu irratti argamuu hin dandeenye dhiifama naa godhaa nan naqa guyyaa biraa jechuudha. Har'a gammaduumaaf hin dhufe fayyootiyya qaaliitiyya baga gammaddee baga rabbiin isin milkeesse isiniin jechuun barbaada. Abbaa kakuu atillee baga gammaddee baga rabbiin isin milkeesse baga walitti araaramtanii nuti gammachuu keessan barbaanna nuti tokko ta'uu keessan barbaanna anis warri koomentiis akkasiin tokko taatanii jiraattan barbaanna jechuudha. Kanaaf hedduu tokko gammadeen jira hedduu tokko natti tolee jira jechuudha. Nama immoo wajjin gammadee gammachuun keenya wajjin turu rabbiin isin haa taasisu isiniin jedha. Isinis immoo nama wajjin gammaddanii akka har'a wajjin kofaltanii taphattanii akka har'a nu gammachiistanii boris darbaa gammadaa. Ammallee rabbi umurii dheertuu isiniif haa kennu rabbi wal bira isin haa jiraachisu isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi harmeen dhufanii viidiyoo ilaaleera argeen jira. Fayyoonis kottu jettee na waamtee jirti. Osoo fayyoon na waamin iyyuu ani iyyuu nan naqan ture garuu biizii duraani biiziin ta'e. Ergasii immoo nan naqadhe gaafan karoorfadhu na dhukkube. Mataan na dhukkubee fayyoon har'as boris hin dhuftu harmeen galuuf hinaan jetti. Hin dhuftu harmeen galuuf hinaan jetti. Dhugaa barreeffama isinii maxxansuu nan danda'a. Asii na dhukkube dhugaa rabbi. Guyyaa 3 muluu na dhukkubee ciisaa ture jechuudha. Ergasii immoo kaleessa fa'aa amma sila guyyaa fa'aa immoo viidiyoolee na waraabaa nan naqallee jedhee biiziin ta'ee jechuudha. Hojiitti biizii ta'ee kanaafini badee jechuudha malee nama gammachuusee hirmaachuu dhabee miti. Nama immoo deebiitii harma ishee dubbisuu dhaquu dhabee miti jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu tokko jaaladha hedduu tokko kabajaa nama ayyuudha. Nama kabaja namaa beekuudha. Nama baqa nama hedduu namatti toluudha harmeen ishee jechuudha. Isaan dhufuuyyuu dhugaan seenee harmeen hin dhufti qophaa'inaan jechaa turte fayyooni dhaqeen dubbisan si'aa ture. Dhugaa otuma dhaqeen dubbisa bakka biizii ta'ee saniin booddee immoo na dhukkubee jechuudha. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Kanatti hafe malee nama hafuu miti. Amma ijoolleen tokko kaleessa dheengaddaa bukkee dhaabbachaa turte. Har'a immoo akkamitti gammachuu fayyoo hirmaachuu diddeemna mannaan jechuu dandeessu jechuudha. Dhiifama guddaa isaa isiniin jedha. Biizii waan hin ta'eefi bakka deeqama tokkoyyuu hin argadhu jechuudha. Dhugaa rabbii isaatiin itti rafu ijoolleen tokko hin beektu halkan iyyuu rafuu jechuudha. Sababa kanaatiif ganama immoo barii ka'a. Taffidhaa olii gaffiigaa akkasii akkuma kanatti badee jechuudha malee yeroo qabaadhee miti. Viidiyoo daqiiqaa 8 tokkollee tun dhaqee hojii waraabee viidiyoo daqiiqaa tokkollee tun dhaqee hojii waraabee viidiyoo gadhiisee isaanillee dubbisee natti tola ture jechuudha. Garuu naaf mijanne kanaaf nafee sanii fi amma asuma irratti gammachuu koo ibsachuu dhufee guyyaa biraa gaafan firii ta'uu boqonnaa argadhu nan naqa jechuudha. Fayyoo biraa fayyoo koo baga gammaddee hedduu tokko sitti tolee jira hedduu tokko anattillee tolee jira hedduu tokko isinii gammadee hedduu tokko baqa dhugaa rabbii nuti duruma kan lolaa turree fi uummanni koomentiis anis illee ani arrabsamee ittiyyuu kabalamuuf ka'ee akka badaan ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaanii akka isheen miidhamtu barbaaduan dhugaa rabbii maaliif fayyoo jechuun nama cimtuudha nama jaalatamtuudha nama kabajamtuudha nama aadaa fi safuu ishee beekuudha jechuudha. Bakka nama kabajamtuudha dhugaa dubbachuuf jennaanii bakka namatti tolti nama bobboonuu miti nama har'asi jaallate boru immoo sitti jijjiiramuu miti. Ergumaan galeeyyuu waa baay'een arge waan ta'eef ergumaan galeeyyuu waa baay'een arge ilmi namaa namatti jijjiirama yooti waan godhinii fi namni sin jaallatu yooti waa gootiif immoo si jala fiigaa jechuudha. Sanii fi waa godhee fi waa gochuu fi baadhee guyyaa tokko natti jijjiiramte hin beektuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko jechuun san biyya rabaatii garee homaa tokko godheef hin jiru homaa tokko fuudheef hin gallee jechuudha. Akkasumatti wallollee wal dubbifnee walitti araaramne akkasii jechuudha. Inshaallah gara fuulduraatti ganaan godhaa fi iseetullee sapiraayisii na godhee na gammachiisee jira malee anamaa godheef hin jiru jechuudha. Amman galee kanatti inshaallah gara fuulduraatti na yaada
dubbatamu. Saniif jennaani ilmi namaa namatti jijjiirama garuu isheen hin jijjiiramtu jechuudha. Kan sirkaa nyaatee sirkaa dhugee yurtiitti biyya rabaa jirtu si jala fiigee maalittii koo jedhu sagaleetti tokko qabduu fi siif hin deebisu jechuudha. Dhugaa rabbii. Saniifi isheen nama namatti jijjiiramu miti. Nama anaaf fayyoon adda baanu miti. Sababa kanaatiifini irra dhaqee abbaa kakuullee mufachiisee jechuudha. Saniif isaan amma walitti deebi'aniiru. Anatu jaarsaaf jaartii gidduu gale malee isaan amma walitti deebi'anii tokko ta'aniiru. Kan hin gidduu galeefis immoo waan hin jaalladhuuf badaa hin jenneeni of eeggadhu of qusadhu minaamin jedhee akkuma viidiyoo irratti argitan malee waan hamtu dubbadhee waan isa tuffatu nama arrabsiisu illee miti jechuudha. Ani akkuma isaan tokko ta'an barbaadeen ture keessa bahee jennaan xiqqoo fayyoo maajintee nyaasofne viidiyoo argee jechuudha. Hama osoo hin taane viidiyoo argee lammaffaatti immoo dhufee na qabatee jechuudha. Achumatti cuul ta'ee gaafa subaa tokko hin dubbanne mataa koo gadi qabadde los maaf badii nan beeka waan hin balleesses waan hin jaarsaaf jaartii gidduu galee laaqes nan beekaan sababa fayyoo jaalladhuu fi sababa seen amala qabeettii taatee fi waan hin jaalladhuuf hin dubbadhe ishee maajinaa see achitti dhufee na salphisee jechuudha. Saniif hin dubbanne hamtu dubbadhee gaafas hamtu dubbadhee of daddarbadheera namni yoo sodaate yoo arrabaa waan jedha bara yoo onnee waa rukuttaa kan dadhabe namni arrabaa waan jedha bara hin dubbanne ban cal jedhe dhugaa ijoollee illee koomentii jedhan saree taate naan jetta innatti kolfaa turtanii baga waan dubbatiin kaakunoo argitanii nuti waa dubbadhee yeroo sana maal akkana gootere fokkoree har'a salphadhee miti har'a qaanee sila sadiif jennaani kanaafan jalaa callisee kanaafan jalaa dubbachuu didee guutullus saree taa'ee waan dubbattu ati naan jette fayyoon achi ergee kaameraa dhaabdee balaan itti buuftee naarra fiteenna lakki boonne sodaa dubbaddu na sodaadhaan jedheeni saniif indillee fokkore qabbu keessa koo argatee jechuudha. Saniif abbaa kakuu kiyyaa dhiifamaa waanuma fayyoollee sillee jaalladhuu fi akkasiin adda baatan hin barbaadu akkasiin tokko taatan hin barbaada akkasiin walii wajjin jiraattanii kunoo gammachuu keessan nu argisiistan hin barbaada malee akkasiin girri humtanii dubbii humtanii wal loltanii hin barbaadu. Kanumaafan dubbadhee abbaa kakuu kiyyaa dhiifamaa naa godhaa isiniin jechuun barbaadu dhugaa rabbi dhiifama guddaasaa kolfaanaasaa maan godhe. Video ko share itti naa godha fayyoo fuudhi share itti naa godha dhugaa fayyoon video nama dhaggeeffatteen tumurtu qaabbiisii dhaadha mucaatti taftaaf jetti dhaggeeffatteen tumurtu fayyoo share itti naa godha dhugaa haa dhaggeeffatu abbaan kakuu dhufeen ilaaluu dhiisuu danda'a. WhatsApp keessaan share itti godhaa qaanfattuu dargi gaafa isaanii haati unan dubbifne silaa waliin gadda sanan naqee dhimma keessa bahee dhiifama gaafadhaanu akkasitti noo salphadhee manatti caccadee taa'ee gama labbaa kiyyaan godhaa miti. Namni liqeetu harmeen jiranii silaan illee liqee dhiifama gaafadhee taraarama biyya na nyaatte dhugaa nannaqee taraarama dhugaa rabbi malee falan qabu kamaalan godhaa asumarraan dhiifama naa godhaa abbaa kakuutii yaa nan balleesse dhugaa nan balleesse jechuun aariima fayyooti dhiyaan dubbadhe malee jaalladhee miti asumarraan dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Ijoollee hordoftoota koo dhiifama naa godhaa akkuma isin gammaddanis gammadeera isinis harrabsaa turtan hin harrabsine an keessaan qabu an isin harrabsaa turtan dhiifama gaafadhaa isin warri koomentii dhugaa ijoollee tokko dhiifama gaafadhaa ijoolleen tokko immoo rabbi walitti isin adeebisu jechaa turtanii kan loltan immoo dhiifama gaafadhaa dhugaan isiniin jedha akkasii kanaafin dubbachuu dhufe jechuudha. Ijoollee finniisi fuula na balleesse maa jira kadhe bade barana ijoollee Itoophiyaan finniisa fuulatti na yaaftee numa bubburuusaa jiru isin akkam warri galtan akkam isinillee waan jettan warri galtan akkam finniisi isinitti yaadu dhugaa warri biyya galtan nafitti itti man ciraasee nafitti dhugaa nafitti kaayawaa yaada dhugaa kabadaatti jira chaajidhaa ta'uu asaan baay'isaniif magaafachuun dhufee fayyada gammaduuf hin dhufee fayyooti yaa dhufee sii gammada ishii qaalitti yaa dhugaa rabbii baga gammadde ishii koongiraangileeshin
ingiliffattiin naan jedhamtu jedha nama kolfaan ta'a garimmoo baga gammadde jechuumoo cimti ingiliffattee dhugaa ingiliffa dubbachuu ni danda'u asichi laa ijuu keessa laa dubbisoo ta'e ta'u rakkoo bar na salphifti ijoolleen biratti.